Angle. Godina Wallagga Baatti leenjiin ittisa dhibee onkoo fi duula raabsaa qorichaa irratti qooda fudhattootaaf kenname. Godina Wallagga Baatti leenjiin ittisa dhibee onkoo fi duula raabsaa qorichaa dhukkuba onkoo saakiraasiis yookaan immoo hooqxoo ogeessota fayyaa godinaa fi aanaalee akkasumas qooda fudhattoota garagaraaf kennameera. Waajjirri fayyaa godina Wallagga Bahaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi dhaabbata Light for the World jedhamu waliin ta'uudhaan sagantaa balleessii dhibee hooqxoo yookaan onkoo hojiirra oolchuudhaa fi raabsaa qorichaa haala kennuun danda'amu irratti leenjii hubannoo cimsuu hojjettoota waajjira fayyaa godina Wallagga Bahaa fi aanaalee akkasumas qooda fudhattoota garagaraaf kenneera. Qoricha dhibee hooqxoo hawaasa hundaa biraan ga'uuf tatamsa'ina dhukkubichaa ittisuuf kaayeffatee leenjii qophaa'e ta'uu itti aanaatti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Wallagga Bahaa obbo Baayisaa Ayyaanaa himaniiru. Leenjii keessumaa raabsa qorichaa onkoo saakiraasii jedhamu yeroo hedduudhaaf yookaan immoo afaan Oromoodhaan dhibee hooqxoo jedhamuu fi kan ittisuuf gargaaru qorichi kun sadarkaa hawaasaatti irrabsama. Isa kanarra bu'uura godhanneeti leenjii kanas ogeessota qaamni isaa ilaalatuu fi koree aanaarraati waamamuu qabu. Sadarkaa godinaarraas qooda fudhattoota hirmaachuu qabu hirmaachisnee kenninee jirra. Kunis kaayyoon isaa tokko dhibeen kun yaa uummata keessaa tatamsa'ee akka inni ture hin beekama. Ammas akka inni jiru hin beekama waan ta'eef dhibee kana ittisuudhaaf jecha sadarkaa naannoottis haa ta'u sadarkaa biyyaatti irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Bara hedduudhaafis kennameera qorichi kun bara hedduus kennameera. Ammas immoo bifa adda ta'eetiin kennuudhaaf jirra jechuudha. Kanaaf labsinee guyyaa 3 kana leenjii bilchaataa ta'e hanga hawaasaa hubannoo kennu. Kana duukaa wal qabatee qoricha raabsuu qofa otoo hin taane uummanni immoo ofii isaatii akkamittiin ofirraa ittisuu danda'a kan jedhu mataasaa hubannoon akka inni kennamuu qabu sadarkaa hawaasaattis leenjii kana keessatti ammannee kennineerra. Gara gadiittis akkasuma itti fufa jechuudha. Aanaa irrattis akkasuma kaayyoo isaarraa ka'ee uummataa fi qooda fudhattoota hundaaf leenjiin kennamee itti deemamaa jechuudha. Kan inni kennamu aanaa qabnu hunda keessatti aanaa 17 fi magaalaa tokko qabna akka godinaatti waan ta'eef aanaa 18 waliigalaa qabnu hunda keessatti hin gaggeeffama. Gandoota immoo gandoota 340 qabnu kana hunda keessatti hin kennamanne yaanna. Dhibeen hooqxoo yeroodhaan yoo hin yaalamne nama dhuunfaa irrattis ta'e biyyaa irratti rakkoo hawaasummaa fi diinagdee garaagaraa uumuu danda'a kan jedhan waajjira fayyaa godina Wallagga Bahaatti qindeessaan sagantaa dhibeewwan xiyyeeffannoo barbaadanii obbo Dassaaleen Kumarraa akka godinaatti dhibee kana ittisuudhaaf hojiiwwan asiin dura hojjetamaa jiraniin dhukkubichi irrachaa dhufuu himaniiru. Dhibeen onkoo akka godina keenyaatti yoo ilaalle dhibee qancaroo keessaa isa tokko ta'ee yeroo hedduu hawaasni keenya kan ittiin dararamaa ture ta'uun isaa beekamaadha. Isa kanaaf immoo raabsaa qoricha onkoo yookiin hooqxoo kan jedhamu hawaasni onkoodhaan kan inni beeku jechuudha. Isa kana waggaa waggaadhaan deeggarsa dhaabbilee miti mootummaa waliin ta'uudhaan yeroo hedduuf kennineetu jechuudha kan jiru. So kanaaf raabsaan dhibee hooqxoo jennu kuni dhibeedhuma hooqxoo kana qofa otoo hin taane wannoota hedduudhaan kan inni irratti bu'aa hedduu inni qabu hawaasa keessaa dhibee adda addaa dhabamsiisaa ta'e jechuudha kan jiru. Isa kanaaf kun hawaasa keessatti illee bal'inaan baratamee yeroo adda addaa gaaffii hawaasni nuuf kaasaa jiru meerree raabsaan qorichaa bara kana maaliif hafe kan jedhu ka'aa jira jechuudha. So hawaasni sadarkaa kanatti hubatee yeroo adda addaa gaaffii nu dhiyeessaatu jechuudha kan jiru. Namni dhibeen kun irratti mul'ate immoo miidhaan inni qabu inni tokkoffaan fayyummaa isaa irratti miidhaa qaba jechuudha. So fayyummaa isaa irratti miidhaan inni qabu maa'inni namni dhibeen kun isa qabe yeroo hedduu hooqsisaa guddaa waan qabuuf dhagni isaa yeroo isaa hedduu ofoo qurratti jechuudha namni kun kan inni dabarsu. Kanarraan kan ka'e miidhaan namummaa isaa irratti qaama isaa irratti mul'atu bifni gogaa isaa jijjiiramu namni kun hojiitti bobba'ee hojii hojjechuu dadhabu sadarkaa dhumaarra gaafa ga'u immoo sadarkaa jaamummaa ijaa waan fiduuf tokko ija ni jaamsa. Lammaffaa namni kun gadi ba'ee hojii isaa fayyaa ta'ee hojii hojjetachuu irratti akka inni yeroo isaa hin dabarsine godha jechuudha. Kanaaf dhibeen kun dhibee ittifamuu danda'u daddarbiinsi isaa addaan cituu danda'u raabsaa qorichaatiin wal qabatee waan hir'isuu dandeenyu waan ta'eef hawaasa keessaatii raabsaa qorichaatiin dhabamsiisuu hin dandeenya kan. Hirmaattonni manichaas yaada kennaniin miidhaa dhibeen hooqxootiin dhufu fi tatamsa'ina isaa hambisuudhaaf qoricha seera qabeessaan raabsuun barbaachisaa ta'uu leenjicharraa hubannee waan jirruuf bu'uuruma kanaan dura gara fuulduraatti gaggeeffamu akka milkaa'uuf ximinnaan ni hojjennaa jedhaniiru.
Marsaa hedduu fi hojjenneerra kanaan duras waggoota naannoo 10 oliif akka aanaa keenyatti geggeeffamaa tureera. Egaa gara aanaa keenyatti yeroo deebinu jalqaba ogeessa fayyaa fi akkasuma hawaasa keessaallee namoota filatamaniif leenjii kana sadarkaa aanaatti laannee akkasuma hanga sadarkaa hawaasaatti gadi bu'anii rabsaan qoricha kana akka geggeeffamuuf hawaasas dhukkuba kanarraa akka baraaruu dandeenyuuf sadarkaa aanaatti deebinee leenjii kana bifa xiyyeeffannoo qabuu fi bifa hordoffii qabuun seeraan leenjisnee akka hawaasa bira ga'u taasisuudha. Duula Onkoo raabsaa qoricha Onkoo irraa tureera. Leenjiin fayyaa normaali leenjii saayinsiiti. Jijjiirama saayinsiin immoo jijjiirama baay'ee qaba. Kanaaf hubannaa gaariidha kan arganne. Asirraa deebinee immoo guyyaa 3 aanaa irratti leenjii laadna. Hojjettoota ekstenshinii fayyaa, ogeessa fayyaa fi hawaasa keessaa namoota nu gargaaran bakka kan bu'an tola ooltota leenjisnaa. Ergasii booda gaafa 13 kaafne immoo hanga 22tti ganda 24 qabnu hundumaa irratti qoricha kana raabsina jechuudha. Erga leenjii kana xumurreeti amma nuti hawaasatti gadi ergineerraa dhaamsa hawaasa bira geera jechuudha. Tokkoffaanii hooggansa aanaatii kaasee amma hooggansa gandaatti kana qabatanii akka isaan hawaasa kakaasan hawaasi qophaa'ee akka nu eeguu fi yeroo geessinu yeroo qoricha kana hawaasa biraan geenyu hawaasa akkamittiin fudhachuu akka inni qabu kan fudhachuu hin qabne illee adda baasee akka inni nu eeguu fi guyyaa isaaniif kennamu illee adda baafne jechuudha. Kanaaf qophiin keenya baay'ee qophii gaariidha. Asuma teenya aanaa irratti haala jiru qopheeffachaa jirra waan ta'eef. Duulli raabsaa qorichaa Onkoo aanaalee godina Wallagga Bahaa 17 fi bulchiinsa magaalaa tokko akkasumas gandoota 341 keessatti kan kennamu ta'a. Nama iddoo kana dhufe caalaa namni laafinneetii isaa fudhatu hin jiru. Nama isa gara gajjallaa kan jiru kan sochoosu unuudha jechuudha. Hojicha siraan kan godhu unuudha jechuudha. Isteekholderoota illee akkaatti keessa galanii hojii kana keessatti nu gargaaruu warra qaban nutu uummata jechuudha. Kanaaf kun waan of keessaa qabuufi namni impoortaantiidha kana keessatti jennu dhufuun dirqamadha jennee tarii rakkoo adda addaadhaan haala tokko tokkootiin aanaa tokko tokko mijatee namni 2-3 dhufuu danda'a. Isaan humtuu waan jiru sirriitti fudhatanii galanii otoo asiin bahin immoo aanaa isaanii informi godhaa haala mijachuu qabu mijeeffachaa achi deebi'anis aanaa duukaa mijeeffanii raan godhuu hin danda'u. Aanaan nama 2 warri aanaarra jiranii hoogganaadhaa kaasee ekspertoonni warri sen jala jiranii dhimma kana awweer ta'utu irra jira. Sadarkaa aanaatti soo xiqqaate guyyaa 2-3 gaggeeffama waan ta'eedhaafi isaa booda immoo MDA gaggeeffama waan ta'eedhaafi inni jalqabaan nan gafti sadarkaa aanaatti leenjiin akka kennamu beekne waan har'a boru argannu odeeffannoo kana qabanne amma gaafa miilli keenyi aanaa ga'uutti hin eegnu jechuudha odeeffannoo dabarfachuuf haala mijeeffachuuf ishee kana akkasiin asumaanis immoo yaada keessan keessa gashattan barbaanna jechuudha.